السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا في جالتمتوتا خيا أكمل نجا جرسني سنين جدا دران درسا نجيني خيا بك جرتني تسنى عبدا كبو سنين جدا هرأ عندك سني سنيش كابت إنفه سنين اللي ما نجيتون كاي سنين أولو الرجال الدو كلين كينن الأكبة جتشودا كلين كينن باين الأكبة كلي سنجتشودا كينن الأكبني في مالت فايدة tokkoffaa bishaan sirrii dhuguu qabdanii bishaan sirriitti galgala yeroo raftan ganama yeroo salaachuuf kaatan warra amantaa islaamaa warra amantaa kunillee ganama eeguu kaatanii bishaan dhugdanii jechuun bishaan qorraa dhugdanii inni lammaffaan immoo kun akkuma argitanii kun tuffaadha jechuudha. Tuffaan looniin isaanii akka bulee jira yaani diimaan fayyadamtan isa kana fayyadamtan isaan kanatu kaleedha fi qorichaa jechuudha. Quncee isaa fayyadamtanii quncee isaa kana quncistanii geessitanii bishaan irra danfistanii jechuudha. Bishaan qulqulluu wajjin akkana kun waan lakkatti irraa quncisa jechuudha. Kun amma quncee miti kan garaa keessatti eega danfistanii geessitanii eega irraa quncistanii geessitanii fiddanii amma burcuqqoo hodhaa jechuudha. amma kun danfifamee jira. kun bishaan wajjin danfisee jechuudha. kun amma bishaan miti jechuudha. isin galee tuffaa qoola isaati isin tuffataa yaadaara yaani ni argitanii kunoo qoola isaa jechuudha. qoola tuffaati leemona kana xiqqishuu si fiddanii leemona kuni xiqqishuusi guddistanii akka itti keessa buufattanii jechuudha. xiqqishuusi kala saa qorroo eedaniin dhugdanii jechuudha. saniin boodetti isin dhiisa wallahi kaleen keessa natsaatiin fayyitii natsaddee bitanii warri akka fayyaa warri mana rabaa keessa dalagaa jirtanii miidhama hedduurraa waa hedduu ol fuutanii waan jirtaniif kanaaf jennaan itti fayyadaman isiniin jedha. wallaan baay'ee gaariidha itti fayyadamaa.